Lafa jirtanitti nageenyi hunduma keessan bira haa qaqqabu jecha arras immoo akkuma as gubbaarratti argaa jirtanii meeshaa baay'ee barbaadamaa fi filatamaa ta'e akkasuma qulqullina kan qabu kwaalitii fermuzii turkii guuree isinii qabadhee dhufeetii jira. Inni kuni maal akka ta'e maalis akka ofirraa qabu guutuusaa waliin ilaallaa haga xumuraatti turtii keessan viidiyoo kana waliin godhaa laayikii gochuun irraanfatina hundi keessan namni akka bira darbu hin barbaadu. Laayikii gochuun nadii garaa isiniin jedha namoota birootiif akka sheer ta'u akkasumallee irra gaaffii qabaniif deebiidha. Warri haara taatan immoo sabskiraayib gochuutiin nutti dabalamaati. Nu waliin turaadha. Kunuugaa akkuma argitanii inni kuni wantoota inni ofirraa qabu akkuma asirratti argitanii kanatti qodaa sukkaaraa godhachuu dandeessu. Waan barbaadanii lawuzii fandishaallee xiqqoo yeroo tokko tokko buna nama 2-3 ta'anii faroo dhuganii kanatti fa'a. Naqachuun ni danda'ama natti fakkaata. Tilmaamaan hin dubbadhe kana waan simbira jirutti naqachuu dandeessu. Kunuugaa tirii yookaan immoo siiniyaa jalatti qabaachuudha. Akkuma argaa jirtanii maachiidha. Kuni fermuzii turkii egaa baay'ee tokko kan bareedu qulqullina kan qabu orjinaala kan ta'edha. Fermuziin alaa dhufu keessisaa bishaan qorraati yoo miicames ati yoo miicames kan adagaa danda'u jechuudha. Inni biyya keessaa akkuma isin beektan bishaan qorraan yeroo itti nam'u ni caccabaachuudha maskaayitiin keessa. Egaa fermuziin kuni fermuziin lama tirii tokkoo fi saanatti xiqqoo kana biraatii qaba baay'ee kan bareedu. Qulqullina kan qabuu fi orjinaala isiniin jedheera. Fermuzii turkii immoo gaaraboonni akka jaallatanii baay'ee akka isaan filatan isiniyyuu ni beektu kunuu haaraadha. Waraqaan isaa akkuma keessa jirutti jira jechuudha. Fermuzii achitti madaamonni bitanii yeroo fidan yeroo bannee miidhuu waraqaan keessa jira miti akkasuma akkuma biteetti jira jechuudha. Meeshaa kana gan yeroo tokkotti miti kanan bitu jechuudha. Darbee yeroo suuqii deemu na barbaachisa jedhee kana yaadu akka dingataati kanan bitu. Akka dingataati waan akka dingataa bitu immoo waan garaantii qabudha kanan bitu moofaa waan akkasii irratti yoo ta'e moofaan gatii isiniin qaban immoo fermuzii kana hundatti hin fayyadamu. Yeroo booda nan gurguraa jechuudha. Yeroo na barbaachisetti fermuziin akkasii hin argamu waan ta'eef biyya keessatti nan gurgurachuullee nan danda'a jechuudha. Maaliif nuti asitti buna kan nutti tolu yookaan immoo bunni kan bareedu jabanaa keessattidha. Akkasumas immoo shaayinis immoo yeroo matti danfettidha miti nuti kan fayyadamnu gurguraatti. Yeroo tokko immoo mana namaa yeroo deemanii nama dee gaafachuu kan dhukkubsate waan akkasiif hojiraatitti qabatanii deemuun alatti akkasumarratti mana keessatti ilaaleen ture jechuudha. Bunnis kan mi'aawu akkasuma wantoonni tokkollee kan mi'aawu gurgurama keessattidha. Kuni kanaan ta'e kunis immoo jirachuudha. Kunis immoo turkiima kunis baay'ee orjinaaladha. Turkiima kunis waraqaan isaa akkuma irra jirutti haarama isaati. Akkuma isiniin jedhan yeroo tokkotti hin bitu. Darbee yeroo suuqii deemu waan boruu yeroo fuudhee galillee yeroo booda yeroo na barbaachisuun gurgurachuu danda'an akkasii barbaachisaa fi waan akka warqii fa'aati kan bitachuuti qabdan malee ofaan onkaan nama kennuu nafsa nama tuffatu sanammoo baay'ee tokko nama nanan na aarsa malee keeteen beeku maaliif achitti saantifatti baasnee waan meeqatti taa'an kennuu immoo isaan nama tuffatu ofii uffachuu baay'ee nama kanaafuu waan akkasii irratti saantifa waan kanaatu baay'ee bareedan jedha akka yaada kootti. Kun egaa waansaa kunis immoo haaraa isaatti asnaa qabee jira jechuudha. Walumaa gala isaatti ani fermuzii gara 9 kanan fide 2 maazirii koo fi haadha koofiin ergee ture jechuudha. Isheen immoo itti fayyadamte ta'e akkam akka isheen goote illee hin beeku. Ofii koo immoo na bira immoo 7 kan jiru. 7 isaa ammuma kana isinitti agarsiisa. Kunis immoo ni jira jechuudha. Kunis immoo ni jira. Isa tirii qabu kana isa daalacha tirii saayinaa minamina ofirraa qabu kana yeroo sana birrii 120 mana 130 keessaatiin hin bite jechuudha. Akka dingataa irra dhaqee akka dingataa ofirii yeroo bahetti ikkiyaa wanti jedhamuun jira miti araboonni ni beeku bakka ikkiyaatiin bitee bakka ikkiyaatiin immoo meeshaan akka kana gaaffiin qabu orjinaala ta'uunsaa gaaffiin qabu akka dingataa irra baheetiin kanan bitu jechuudha. Malee yeroo tokkotti miti isa shiroo malkii fakkaatu kana immoo isaa lamaansaa birrii 80 nan bitee ture yeroo sanatti birrii 80 roo isiniin jedhu dirhama 80 jechuudha. Akka yeroo sanatti tureera kun ergan bitee isa siiniyaa qabu kana yookaan isa saayinaa minamina ofirraa qabu kana 130 yeroo sanatti amma sanaan dhabamus kun isa kana inni 130 bitame yeroo sanatti jechuudha. Kana walumaa gala isaatti
ofirii ikkirraa argeetiin tuman deemu irra bahee bitee fuudhee galee nan kaa'ee hin ture hin bulee kunoo har'a gahee bakka yaadu na qaqqabee jira. Isa shiroo malkii kan ammoo gabirri 80 hin bite. Kunis immoo jira kun turkii miti. Kuni tokkumadha qofaa isaatti illee bite. Kun immoo fermuzii bahaareen. Kun immoo fermuzii bahaareenii jechuudha. Biyya bahaareen irratti kan hojjetame jechuudha. Made in bahaareen kan jedhu. Akkasii kan made in turkiidha. Inni kun immoo made in bahaareen isheen adiin kuni qofaa isheeti. Obboleessa obboleetti hin qabdu. Qofaa bitamee dhufe. Akkasuma inni adiin kunis immoo jira qadaaddiin isaa inni warqaamaa yookaan immoo boollii ta'e kunillee ni jira jechuudha. Isa immoo birrii 90 ta'u miiqaan akka hin bite hin beeku. Akkasittiin suutadhee yeroo babba'u qodaa akka kanaafaa bibbitiin ture jechuudha. Kun immoo kan mataa isaa irratti uffisamaa jiru kun carqii isaa walumaan hin bitee jechuudha. Gaafa sana walumaan namaa kennamaa yeroo bitamu. Kana jechuun egaa yeroo waan tokkotti naqattanii kaawwattan akka dikooriittis ni fayyada. Akkasuma immoo yeroo sukkaarii lafa bu'uu yeroo achaawwaa tokko irratti mul'atu tittisni immoo hojii ishee waan ta'eef bakka akkasiitti dhibamtu mitiire. Isa kanaa kabar godhaa jechuudha isinii galee. Isa kanaa kabar gochuudhaafis immoo ni fayyada. Baay'ee tokko bareeda yeroo biifee keessa taa'u. Ani gamma meeshaa mana keessaatii qabu tartiibaan hin goonee bakkatti hin goone. Adeemsa keessa yeroo bakka kam akka kaa'u akkam akka ta'es immoo isiniif fidee dhufa viidiyoo. Kunoo waan akka kanaati hundisaayyuu ni qaba jechuudha. Waan mataa irratti uffisamu hundisaayyuu ni qaba. Egaa yeroo mana yaalaas ta'ee dubartii deessis ta'ee kan dhukkubsates ta'ee waanuma tokkoof ta'ee waan akka kanaatti bunas haa ta'u shaayis haa ta'u ajjaas haa ta'u waanuma kamuu kanatti namuu danda'u qabatanii yeroo mana namaa deemanillee akkasittiin baay'ee bareeda. Biifee keessallee akkasitti yoo taa'e ni bareeda. Akkasuma immoo egaa wantoota irratti yeroo sukkaaraan tokko akka wanti naan irraan bobboonitti sirriitti kan fayyadu jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Kun waan akka kanaafaa nu barbaachisa kan jettan bakka muufaa buustanii yoo bitattanii dhuftan amma fermuzii kana erguman dhufee nama meeqatu maal fiddee dhuftee waan gurgurtu minaaminaan jedhaan immoo amma gurguruun barbaadu maaliif isa akkas orjinaala ta'e kanarratti hin gaggaba namni keenya jechuudha. Kaan garuu mukaanuu isiniin tuqanii ani immoo ammaa fi yaadannoo kootii waan meeqanas keessaa qaba waan ta'eef kaa'uun barbaada. Yeroo booda immoo akkuma isiniin jedhe akka kanatti fayyadamu waan ta'eef gurguruullee nan danda'a jechuudha. Otoon birrii isaa kaayratee yoona kana birriin isaa na birallee hin jiru. Garuu waan akkasiirra waan gatii qaburra yoo oolee gaarantii ol kaawwatan namaa ta'a. Kunooti hundisaayyuu mataarra kun immoo na didooruu isaatu dheeraadha. Kun kan bunaati natti fakkaata. Achittuu egaa madaamonni yeroo fermuzii bitatan tokko xiqqaa tokko guddaadhatu wal fakkaatee jiru. Isa xiqqaanii buna isa guddaan shayii akkas jedhu natti fakkaata. Kun xiqqoo shawuruun isaa dheeratee itti na haguugamuu dide amma akkuma ta'u ta'etti uffisiitiin jira. Kun haala kanaanii kana fakkaataa. Kun immoo isa jala taa'achuudha barbaadan tirii jala buustanii irra fermuzii kaawwachuudhaaf baay'ee bareeda. Yoo dhiisamis immoo kana teebilii soofaarra buufachuun illee ni danda'a. Teebilii tokko irra buufachuuf baay'ee tokko bareeda. Water buruu yookaan immoo bishaan hin galchu jechuudha. Irra keessa pilaastikiitu to'ameera. Keessi isaa immoo carqee akka kanaatti baay'ee bareedu. Kunoo barbaadanii tira akka kanaarra keessanii keessattuu warri amantaa musliimaa hordoftan waan akka kana baay'ee tokko bareeda jechuudha. Akka kanatti maaliif agas mara biyya keenya keessatti bunaaf shayii qabatanii taa'uun hin jiru sinuun beektu mitiire. Kunoo akka kanaatti baay'ee tokko kan bareedu. Fermuziin kun egaa achumaatii dhufe jechuudha. Kanan tokko daddarbee kaarboo keessa buusee tokkoon immoo shaanxaa keessa buusee akka qarandina irratti hin qabne wal keessa faffacaasee fideen asitti immoo walitti qabaa jira. Kunis immoo ni jira jechuudha. Kunis diimaan kunis baay'ee bareeda. Kunoo isa kanas asirra buustanii irra fermuziin kaawwamuu ni danda'a jechuudha. Maajiidha hundi isaa baay'ee bareeda. Kunoo isa kana wajjiniin akkasitti maachii godhachuun ni danda'ama. Abbaan bunaaf shayiitti naqee sirriitti qabachuu barbaade. Kunoo haala kanaanii gatiisaa isinitti miin ture.
Gatichi garuu gaa ammaa fi achirra jiraachuu dhiisuutii danda'a. Ani kanan bitee Dubaayiidha. Kanan tures immoo Dubaayiidha. Baay'een keessan ni beektu. Warri hin beeknes immoo akkasii miiqaan bittee akkamii hin jedhiina. Gabaan ani jiruuf isin jirtan garaagarummaa qaba. Akkasumas immoo yeroo tokkotti otoo hin taane akka dingataa darbee yeroon suuqiitii waa tokko tokko bitachuu deemu nan ilaalaa jechuudhaan meeshaa mana keessaa irratti baay'ee tokkoon xiyyeeffadha. Yeroo sanadha kan bitee kaayee amma gaafa iddoo jiru walitti qabee karaa kaargootiinis ta'e ofii kootiinis ta'e qabadhee dhufe walitti yoo qabu haala kanaatiin mul'atee jechuudha. Fermuziin ani qabu. Kun egaa bakka agana barbaachisu yoo na barbaachisetti fayyadame yoo na barbaachisne immoo akkuma isiniin jedhe isinillee akkasuma godhachuu dandeessu. Kun illee ni jira. Kun immoo teebilii soofaa irratti baay'ee bareeda laalee itti fayyadameen ture. Kun bifti isaa magaarrajaa mana keessaa wajjin illee wal fakkaata. Isatti naannessee isinitti agarsiisa. Kunooti magaarrajaa wajjin baay'ee tokko maachiidha wal fakkaata. Kunoo teebilii soofaa irra buuftanii achirratti immoo ababaa yoo irra kaa'an baay'ee tokko bareedaa jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Ishee kana tokko ishee bituudhaafi kuni asiiti kan kanaan ol bareedu yoo baay'een isaa jira garuu immoo saantiima baasanii bituun ni ulfaata ni jabaataa gatii bitatu malee guutummaa guutuutti waan garaa ofii baasanii bitachuun ni ulfaata waan ta'eefuu uffata bituu caammaallee yoo bitanii tursan caammaa baay'een kisaaraa keessa galee jira sallee fuulduratti kanan isinitti agarsiisu ta'a sababni isaa bitee yeroon kaayetti akka dingataa darbee yeroon bitu caammaan lallaaxamee akka tokko ta'ee shoshomokkoqamee uffannillee akkasuma keessatti uffata adii fa'aa bitanii kaa'uun michikki jedhee baay'ee tokko nama dabbaraa namallee aarsaa jechuudha. Kanaafuu akkuma isiniin jedhee meeshaalee gaarantii qaban bor nu fayyada kan jettan kan hin tabalaashoofne kan ekspaayirii taane guyyaan irra hin darbine bitattanii warri isiniif danda'ame alli keessan isinii danda'ame bitattanii kaawwachuudhaan gaafa galtan immoo karaa isinii danda'ameetiin qabattanii galuu dandeessu. Biyyatti immoo barbaadan yeroo rakkoon tokko nama dhufee yeroo waan tokko ta'e itti gurgurtanii barreetti jijjiirrachuun ni danda'ama. Isiniin jechuuti barbaadeen kun egaa guutummaa guutuutti fermuziin koo kan fakkaata walumaa gala isaatti fermuzii torba jechuudha kan na bira jiru. Lama immoo maatiif hin ergee ture isaan akka isaan godhan hin beeku. Maatiin egaa baadiyyaatti jabanaa kanatti fayyadamuu jaallatu akkasuma miti anaa fi naafni garuu maal akka isaan godhan immoo gaa fuulduratti fedha waaqayyoo ta'e. Ni ilaalla sinuma waliin ammaaf garuu kanan na bira jira. Kun egaa achi akka dhufe akkamitti akka dhufe hundaa isinii ibsee jira. Yaada isaas immoo aga tokko isinii ibseera. Isinis immoo kanarraa fakkeenya fudhattanii ni ta'a dhugaadhaa ni fayyada akkas ta'uu qaba kan jettan yoo jiraattan asaba istaatii keessan viidiyoo jalatti barreessuudhaan akkasuma viidiyoo koo laayikii godha hundi keessanuu jechuudha. Kun uffaticha kana walitti qabamee jiraachuudha. Wanti jiru hundumtuu ani fayyada wanti inni ittiif hin fayyanne hin jiru. Kanaafuu waan akkasii irratti illee xiyyeeffadhaa kan jedhu ofirraa kaasuun dhaamsa isiniif qabaa. Kunoo akka kanaatiif viidiyoon koo gara xumuraatti jira. Warri maatiin ta'anii too maatiin ta'in hin bayinaa kan kanarraa hafee gaaffiillee ni qabdu kanan hin deebisne baay'een isaanii jira kan dabalataa soo jiraate egaa yeroo tokkotti deebisee akka fixuu hin dandeenye isin beeksisaan ture. Ammas immoo akkasii guyyuma guyyaarraan isinii fida waan ta'eef isin immoo viidiyoo sheerii laayikii gochuutiin jajjabeessaa walii keessaniif illee wal biraan qaqqabsiisaa. Kan tokkoof galee tokkoof galuu dhiisuu danda'a waan ta'eef waan jiru wal hubachiisaa gatee koomentii jalatti illee isiniin jechuutii barbaada. Warri maatii taataa jirtanii sabskraabii gochaa jirtanii asaba keessan yaada keessan na jajjabeessaa jirtan immoo baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaa bakka jirtanitti nagaa ta'a. Baay'ee